Manni marii biyyaalessaa Itoophiyaadhaa yaadota komishinii marii biyyaalessaatirraa dhufan irratti murtee dabarsuudhaaf qophaa'ee jiraachuun dhaga'ame. Humni qilleensaa Itoophiyaadhaa dantaa biyyaalessaa Itoophiyaadhaa haaromsa guddicha Itoophiyaa qofaan kan daangeffamu otoo hin taane humna hanqa galaana Hindiitti faayidaa biyyaalessaa eegsisuuf ga'umsa qabu ta'uu himan. Suudaan kibbaa keessatti haalli siyaasaa nageenyaaf mirga namummaa biyyattiitiin filannoo biyyaalessaaf qophaa'aa jirtu irratti hammaataa akka jiru qondaalli olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii akeekkachiise. Biyyoonni gurguddoon sadii Turkii, Paakistaanii fi Suud Arabiyaan waliigaltee diinota isaanii waliin ittisuu mallatteessuun dhaga'ame. Waliigalteen biyyoota sadeenii tun yeroo waraana baay'ee galeessaatti cimee jirutti yoo ta'u, waliigalteen tun hariiroo ji'oopolitikaa jijjiiruu akka maltutu eegama bal'inaan dhiyeessina. Daawwattoota hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 7 barri 2026 kanneen dambeessin dhageessifne hangafatoota Egeree Miidiyaati amma bal'inatu sinitti Miseensonni gumii biyyaalessaa ajandaawwan biyyaa gurguddoo 8 dhiyaatan irratti miseensonni 4,000 ol hirmaatanii garee miseensa 500 qabdutti qoodamanii namni 30 garee tana bakka bu'uudhaan yaada miseensota isaanii irratti murtii dabarsuuf qophaa'uun dhaga'ame. Miseensonni marii biyyaalessaa garee 500tti qoodamu kun gorsitoota garee tokko nama 15 kan qaban yoo ta'u walga'iin tun yaadawwan adda addaa dhiyaachuudhaan irratti wal falmiin erga dhiyaateen booda qorannaa jabaa booda murtii dabarsuuf qophaa'uun dhaga'ame. Akka odeeffannoon achi baatee mul'iftutti ajandaawwan jaarsa biyyaa waliin wal qabatan caaseffama bulchiinsa haaraatii fi magaalaa federaalaa lama jechuudhaan dhimma magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirree Dhawaatti ajandaa guddaa qabatanii irratti mari'achaa jiraachuun dhaga'ame. Yaadni murtii dabarsuu kun guyyaa boruu kan eegalu yoo ta'u dhimma Dirree Dhawaatti yaadni falmii waan heddummaatiif murteen magaalaa lamaanii murtee dhumaa miseensonni komishinii marii biyyaalessaa akka ta'u simameeti jira. Gareen tun ajandaa adeemsa marii tanaa ifatti eegaluu isaanii komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Yaadonni marii gareewwan tarsiimoo dhiyaatan garee hojii ajandaa miseensota 500 qabuuf dhiyaachuulleen ibsame. Komishiniin kun akka jetti waltajjiin tun tokkoon isaanii garee hojii ajandaa caaseffama qabu lama kan dubbise yoo ta'u kunis yaadni mari'attoota wal fakkeenyaaf garaagarummaa ajandaa marii dhiyaate erga laaleen booda murtees kan laatu ta'uu ibsati jira. Dirree Dhawaa fi magaalaan Finfinnee naannoof dandeesse ta'anii haa bultu moo naannoo Oromiyaa jalatti haa deebitu. Akkasumas Dirree Dhawaan naannoo Oromiyaa moo magaalaa federaalaa haa taatu haa jiru irratti yaadni falmii miseensota mana marii komishinii biyyaalessaa irraa dhiyaachuun dhaga'ame. Humni qilleensa Itoophiyaadhaa faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsisuuf humna hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa qofa irratti daangeffamu osoo hin taane humna guddaa faayidaa biyyaalessaa hanga galaana Hindiitti eeguuf ga'umsa qabu ta'uu himan. Itti aanaan ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Birgeeder Jeneraal Geetachoon akka jetti dhaabbanni dandeettii cimaa dantaa biyyaalessaatii fi naannoo kana eeguuf mijatu ijaaruuf halkanii guyyaa hojjechaa jiraachuu hime. Akka itti aanaan ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Birgeeder Jeneraal Geetachoon gaaffii deebii bariisaa wajjin taasisee dubbatetti dantaa biyyaalessaa Itoophiyaa baay'ee bal'aa fi hanga galaana diimatti kan bal'atu waan ta'eef humni qilleensaa dandeettii ittisaa olaanaa dantaa biyyaatii fi naannawaa gaafa Afrikaa eeguu ijaaruudhaaf haala mijataa uumuu fi halkanii guyyaa hojjechaa jiraachuu hime. Itti aanaan ajajaa kun itti dabaluun akka jetti humni diinaa hanga fedhe doorsisullee dandeettii ittisaa humna qilleensaa guyyaa guyyaan dabalaa akka jiru waan hubataniif haleellaa irraa of qusannee jirraa jechuun ibse. Birgeeder Jeneraalli kun akka jetti sadarkaa humna qilleensaa amma jiru biyyoota Afrikaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalame baay'ee olaanaa ta'ullee dubbate. Keessumattuu gama teekinooloojii beekumsaa fi humna ga'umsa qabu haalaan horatee jiraachuu ibse. Akka itti aanaan kun jetti jilli biyyoota Afrikaa hedduurraa dhufanii bakka tanatti daawwachuuf dhufan hojii ammayyaa humna qilleensaa kana dinqisiifatanii jiraachuu hime. Sababa kanaaf humni qilleensa Itoophiyaa waliin hojjechuun bal'inaan kan gaafatan hoggaa ta'u ji'oota 7 dabaran kana qofa keessa biyyoonni Afrikaa 3 ol waliigaltee humna qilleensaa Itoophiyaa wajjin mallatteessuullee beeksise. Bakka bu'aan addaa barreessaa olaanaa fi itti gaafatamtuun ergama mootummoota gamtoomanii Suudaan kibbaa Aniitaa Keleekii Geebehoon adoolessa dabre kana ibsaa kenniteen akka jettetti qophiin filannoo Suudaan kibbaa keessatti muddee dhufu irratti qormaanni guddaan akka mudatu ibsiteeti jirti. Filannoon tun ce'umsa fooyya'aa ta'ee fi tarkaanfii barbaachisaa ta'ullee haalli filannoo amanamaa fi nagaa jechuudhaan amanuun nama rakkisaa jechuudhaan Suudaan kibbaa keessatti sarbamiinsi mirga namummaatii fi mormiin dho'uu akka danda'us beeksifte. Hojiirra oolmaan waliigaltee nagaa haaromfame tun guddina xiqqaa ta'ullee hubachiisuudhaan haalli siyaasaa ammallee walxaxaa ta'ullee beeksifte. Adeemsi ijoo keessaa paartiileen mormitoota ijoo ta'an ala ta'uun adeemsa kana keessatti paartiileen mormitoota akka hin hirmaannes beeksifte. Walitti bu'iinsi mormitoota gidduutti deemaa jiru laalchisee keessumattuu raayyaan ittisa uummata Suudaan kibbaatii fi waraana bilisummaa uummata Suudaan finciltoota Suudaan gidduutti godhamaa jiru godina Jangaliyaa keessatti waldhabdee uumuu fi akkasumallee kutaalee biyyattii biroo keessatti waldhabdeen uumame yaaddoo guddaa kaasee jiraachuullee himte. Walitti bu'iinsa kanaan miidhamtoonni gurguddoon lammiilee nagaa ta'uu tan ibsite. Ergamtuun addaa barreessituu dhaabbata mootummoota gamtoomanii tun ji'a adoolessaa qofa Suudaan kibbaatti namni 420 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiraachuullee beeksifte.
Biyyi seenaa waraana addunyaa keessatti jabeenyaan beekamtu biyya Turkiitii fi biyyoonni lamaan Paakistaanii fi Suudi Arabiyaan walii galtee biyyoota sadeenii kan diinota isaanii walirraa ittisuudha walii mallatteessuun dhaga'ame. Turkii, Suudi Arabiyaa fi Paakistaan biyyoota sadeen tun walii galtee ittisa haarawaa mallatteessuun gurra dila addunyaa seenuudhaan hariiroo ji'opolitikaa jijjiiruu maltii jaamee dubbatamaa jira. Turkii, Suudi Arabiyaa fi Paakistaan walii galteen ittisaa biyyoota sadii amma tun walii galtee haarawaa hoggaa taatu walii galteen tun walii galtee Makkaa ja'amuun ifaan ifatti mallatteeffamuu beeksisan. Ijoo fi qabxiilee walii galtee seena qabeessa tanaa qajeelfama walirraa ittisuu kan if danda'e hoggaa ta'u akkaataa kanaan biyyoonni walii galtee tana mallatteessan sadeen keessaa tokko irratti haleellaan kan raawwatamtu yoo ta'e akka haleellaan ifirratti raawwatamtetti ilaaluudhaan biyyoonni sadeenuu wal cinaa dhaabbachuudhaan diinota isaanii akka ittisan walii galtee taasisaniiti jiran. Walii galteen tun dandeettii biyyoonni haleellaa kamirraa waliin ta'uun ifittisuu danda'an daran cimsuu fi tumsa ittisa biyyoota sadeenii jidduutti damee hundaan akka dabalu kan akeekee jaameeti jira. Walii galteen biyyoota sadeenii tun yeroo Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan Iraan irratti waraana bananii fi baajiddu galeessaa keessatti waraanni hammaatee jirutti kan mallattoo ta'uu walii galteen biyyoota sadeenii hariiroo ji'opolitikaa baha jiddu galeessaa jijjiiruu dandeessii jaameeti jira.